Hashamaa harka fuunee daawwattootaaf hordoftoota Feesbuukii biiftuu gadaa goobanaarraa yuutuubiin koo biiftuu gadaa jedha. Sarchi gochuudhaan laayikii, koomentii, yaada keessan naa kennaa. Yuutuubii korratti yeroo baay'ee waan gaggabaabduuf waan xixiqqoon isinii dhiyeessa. Mucaa koo afaan Oromoo barsiisuu yaalee akkan jibbu na gochaa jirtu. Mucaa koo wantini afaan Oromoo barsiisuu barbaaduu fi waa lamaaf. Mucaa koo gaafan da'ee maqaa abbaan moggaase dhiisee maqaa Obsaan jedhee moggaafadhe. Sababiin Obsaan jedhee moggaafadhe Oromoo gochuuf otoo hin taane bora akkanarra jiru akkan du'uu beeka. Guyyaan du'ee mucaan koo guddatee Waaqayyoon nan bakka namaa ga'ee maqaan kee eenyu jedhee yoo gaafatan Obsaan jedhee gaafanni si deebisu akkamittiin maqaa Oromoo argatte jettee gaafattu Obsaan haati kiyya Oromoodha. Haati kiyya Oromoo akkasitti jedhee sitti hamma kaakayyuu meeqatti immoo Waaqayyoo naa guddise barsiifadha. Inni lammataa afaan barsiisuun barbaada. Afaanis kan hin barsiisuuf Oromoo taasisuuf miti. Gaafa inni afaan Oromoo attam fayyaa nagaadhaa si dubbisu akkamiin afaan Oromoo bartee jettee gaafatta. Kan inni afaan Oromoo bare haadhi kiyya Oromoodhaa ina kaasa. Yoon du'ellee Oromummaa koo kaasaa. Yoon garuu maqaa biraatti kennee afaan biraa kenne mucaan koo namni isa yaadatu hin jiru, innillee nama yaadatu, seenaan koos awwaalamee hafa. Kanaaf Oromummaa keessa dibe. Yeroo baay'ee namoonni baay'een Oromoo goota, Oromoo fiddee dhufta, Oromoo akkas goota, waggaa 3 ol buulingii na gootu Feesbuukii kanarra. Na arrabsitu Paakistaanii jettu, na xinneessitu, namaa gadi na gootu. Ani garuu nama xinnaatu miti, nama buulingii ta'u. Torchina gootu sammuu kootti taphatta. Paakistaanii jettu koomentiin keessan Paakistaanii. Haa ta'u malee aniif nama sanaan gad deebi'u miti. Haa ta'u malee wantoota ittiin nama arrabsitan warrooti kompiitara irratti yaada keessan idiitii suuraa namaa goggootanii waan namaa balleessitanii yaada tokko tokko dhiyeessitan. Gargaarsallee anillee kaampeenii isinii godha karannaa godhatan waan isin akkaataa isinitti jabaattanii itti guddattan isin qarqaara. Waan hin qabuun jechuun sagaleedhaanis nama sii kakaasuudhaan warrooti suuraa ol lama jijjiirtanii suuraa Jawaarii, suuraa Biyyi, suuraa beektota keenyaa namoota miidiyaarra jiru gadi balleessuudhaaf miidiyaarra ari'uudhaaf wantoota garaagaraa fakkeenyaaf taa'ee danda'a eenyu kanarratti warra hojjettan ijoollee keenya anama afaan Oromoo barsiisuu gaafa yuutuubiirra dhaqu hin jiru. Fanii footoo piikcharii garaagaraa kan bineensuraa garaagaraa baasaati achirra dhaqanuu kaa'a. Ijoolleen sana barattee waan maqaa adda addaatti godhaati afaan Oromootiin idiitti godhaati yuutuubiirra nu kaa'a. Fakkeenyaaf dhiyoo kana mucaan tokko boolee madaalamaa malamana eessa dhatta? Akkasin naqa. Ati Oromoodha? Ati birrii 2 kaffale. Ati Amaaraa birrii 1 kaffale. Jechoota negatiivii namootaan nama jibbisiisu kanarraa ergi dandeetti hammana xinnaatti hojjechuu dandeessanii waan barsiisaaf fuuldura keenya gammachuudhaaf ijoollee keenyaaf guddinaaf ta'u irratti hojjedhaan isiniin jedha. Waa'ee Oromummaa irratti yaada isin kennitan kanumaa itti fufaa yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti naa tura.